nutti mucaa san kennite ina meesin kolfisiisu wallahi bar waan ajaa'ibaati mucaa san kennite maqaan obboleettii tanatti mucaa san kennite makalaakaa warra mootummaa kanatti mucaa baatii afurii kennite waan gootu dhabdee adaamaa mana kiraa mana namaa galtee achillee daddalayde si kolfisiisaa bar eegasii dallaala seentee karaa Jibuutii kana lukaan Yamanii dhuftee amma Yamanii jirti mee sin ajaa'ibu mee wallaahi waan kana sin ajaa'ibu mee qabiilaan Yamanii jirti amma an obboleettii isiisan tunatti hima mee seenaa kan hunda mee ilaalatamma mee seenaa kanan mucaan amma siin jedhu kun illee ka gaafa san akka jaalaanaa ta'e kun illee qabamee mana galee biyya galee jaartin inni biyya gale sun jaartin isaa jirti inni biyya gallaan jaartin isallee taas jirti sun diddeen kaa irraa buuftee horii naggaadam wallahi bar waan ajaa'ibaati wallahi billahi hundaa obboleetti mesii tanatti maquba qabdii hundaayyuu amma horii naggaada horii dheerarraa bitee itayyaanfaa irraa gara jimaata loodee kana gara roobee diidaa kana gara saddiiqaa kana horii amma horii naggaada wallahi horii naggaadam isiin deebitee mee waan ara isa wayyaayyuu inni bu'aarra jira isa wayya isiidha ammoo kan fiqaadii baafattee karaa baaraa daldalaa jirtu ani yaa rabbii kiyya jedhe eegasi yaa rabbii jedhe yoo ani amma booda nama takkatti gafe amma dhiisif an dhiisa fe takkaan goone bargaafsanillee ilmoon dhalaatu dubartuudha beektaa jedhu waliin dhalanne achirraa waan kana hunda rabbiin agarsiisee jennaan maal jedhere yaa rabbii yoo an dubartii takkatti gafee an dubartii takka miidhe waan jara goote kana anallee na godhi jedhee rabbii kiyya kan alhamdulillah waan jaalalaa rabbi na keessan keen jiruu bultii rabbi na keessan keen re'ee tiyya dalagachuu sooma kiyya soomu quraana kiyya qara'u alhamdulillah salaata kiyya salaatu sujuudnu sujuuda ajaa'ibaa kana rifeensa dheesse malee akkasi ante waan jala jaltuuree tamma wayitii laftoo keessaa a'uudhu billahi hinka kadheka yaa rabbi yoo an dubartii takka miidhee dubartii takkatti gafe waan jararratti mul'ifte kana natti mul'iseedhe rabbitti kakadhe maal janare akka gaafsaniiti namumattu haasa'uun na jibbisiise namallee miidhuun barbaade kakuu qaba ultima kanaayyuu injiile takkitti masanii injiile injanaa janamma dubartii itti naasa'uu tuffiif osoo hin taane bakka huma san natti fakkaata huma akkas ta'u natti fakkaatan mallee deebi'e sii galee mu'e gonkumaa amma faayidaan qabu wata amma dhiisiif irra kutiif waan isiillee naasa'ini ani dhiise wallaahi rabbii kiyyaa jedhe dhiise garuu waan rabbi akkana godheef hin beeku dhagaa'e dubbii laftillee ramadaanaadha obboleettiidha dhalaan tuni bishaan masnooti jedhanii sirrallee hin beeku ta'a atiin kun nama hadiisa kunaa rabbii qomaa qabu ayyuu biyyaa kabajamaa ulfaataa sayyidaa nama galtee hunda fixuu qaaxaa raguu dhalaan bishaan masnooti wanni jedheefi garuma gartee diqqaa guddaan jallise jallatti dubartiidha dubartiin tuni gartee furdina malee guddinaan qabdu jedhanii atillee ilmoo dhalaa waliin dhalatte qabdaa yeroollee ramadaana waa'ee isiillee qaaqni yookaan rahima isii kasi beeku si hordofa qalbii sitti cabdi isiinu ataatofte atuu bismillah jettee abaarte abaarima sanuutu fiifi isiin waan rabbi akkana godheef hin beeytu yoo dhiiftee fatammoo si ajiriin daddabalamee fufurdatee si dhufa akkasi leenca kiyyaa sin jedha billaa leeyka dhiisi tikfaa dhiise fani wallaahi duraa dhiise faa rabbi raatessuun fallaale malee duraa dhiise fan akkuma galle duruma dhiise animo lakka bu'aan soom beebiidhaan sooma laale itti gaafatamaa kiyya wanni laale maame laale itti gaafatamaan wanni makaase tuni nama hedduu barumsa dhaggeeffatu ilmi namaa mashakka waliin jira amma fakkeenyaaf namni tokko kitaaba ta'a amma itti gaafatamaan kitaaba isaa keessa jiru fakkaattoonni itti gaafatamaa hedduudha waan san ammoo hawaasa kanaaf qooduun keessaafu dubartoonni keenya kan biyya namaa jirtan dhaggeeffadha namni si jaalate kanuma nikaasi godhate sani dhaggeeffadha namni si jaalate kanuma nikaasi inumaa sila dubartoota biyya arabaa kana sila akka kiyyatti maame ni beeyta
dhiira guyyaa lamaa fi sadii bira hin janaajjanu. Ni kaan barbaada silaa dubartoota ta'e. Maaliifi waggaa lama sadii si janaajjanee akkanuma bituun faayidaa jechuudha. Si gubee qilleensa irratti fuula keessirraa fi jaalala si qabsiisee onnee si madeessee gaafa booda si kuchiisaa jechuudha. Kanaafi amma mucaan kun itti gaafatamaan wanni manni kaase kun dubartoota keenyaaf barumsa guddaadha. Isa nikaa itti gaafatamaa nikaa halaal godhate san dhiiftee kan nikaa irraa hin qabne jala gortee jireenyi fi harkaa wal dhahee jechuudha. Si galtee harkaa wal dhahee amma gara mucaa amma inni kaasisan irratti laalmee dubbii rabbii tana mucaan inni waa'ila godhatee akkuma fidhiyeessee saahiba godhatee aruusa isaa san irratti sargi isaa irratti hirmaachise san duubaa garagalee obboleessuma isaa kana boolla gartee inni irraan kaane qotee fi ammoo deebi'ee bultiinsa itti gaafatamaan waan ta'an asirratti intala nikaa godhate malee ilmoo irraan qabu fageenya jiranii wanni itti kasaarellee diras mara hin jiru jaalala yoo taate malee garuu inni rabbiin deebisee maal godhe osuman fagaatiin oson turin osoo ooleen bulin yeruma gabaabduu keessatti haa jaartii isaa ta'e ilmoo irraa qabu wajjin adda baase kunis musiibaadha dhaggeeffadhu maamee musiiba kanaaf nuti ijoollee teenya wal jaalachuun waamuma jiraati waa barachuunis waamuma jiraati jaarraa kana keessatti ilma namaa dhalaan faan keessaa fo'an dhiira rakkoo dhalaan nama nikaa isin godhate qofa jaaladha onne teessee janaajjana waggaa meeqaa tarbiyaatan ofirraa dhiisaa ni kasaartan wallahi ilmi namaa tokko yoo guyyaa lama si janaajjanii nikaa si godha jeessan itti heeruun nikaa alaalaati yoo ilmoolleen si hafte rakkoo miti kasaaraan qabdu si galtee kanaaf wa'adan baay'isina ammaas waan san hedduu nama galaafachaa jira itti gaafatamaa kiyya ati miidhamne ati waan rabbi si jaalatuuf waan kana hunda keessaa si hambisi intala gaarii intala warra kabajaa qabdu intala bultii barbaadu intala gartee kabajaa siif qabdu intala gartee sharmuutummaa irraa illee bilisaa soomana afaanii qabnaa rabbiin bultii akka ati feete si haa kan wallahi waan garii kayrumaaf rabbi sirraa hambisa sii galtee uumamaa keeyrimaa fi dhugaa itti sabboonaa bar wallaahi keeyrimaa waan sirraa hafeef hin gaddin laalle itti gaafatamaa kayya wanti takka ati jaalattee illee yoo sirraa hafte rabbiin siin hin jaalanne beeka rabbiin siin hin jaalanne ta rabbi siin jaalatu takka ati feetu san sii taatu siif dhufaa jira amma namni irra guddaan waan isin mudateef hin gaddina waan isin mudateef wallaahi waan isin mudateef hin gaddina waan rabbi sirra hambiseef rabbiitu beekaa jechuudha namni san jireenya keessa hin ta'u namni san jireenya keessa